Ashamaa attam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii naguma jiruuf jireenyi attamii maatiin waatiin alli manni hojiin ijoolleen firri nagaadha. Har'a kunoo adeen dhukkubsattee ciistee baay'ee nama gaddisiisti. Waasheen taateen beennu kunoo ijoolleedhaaf ittoo hojjechuufani. Ijoolleedhaaf ittoo hojjedhee achi laaqana yeroo nyaachuuf jennu achumaan keessasi gatii kondeeffadhee hadeera amma akka milkaa'uun beeku nandeeffadhamoo akka milaataa gatii koo jechuudha kan isin kanaan dura firaankii na goote maalan godha yaadee kunoo ititaa bitadheera maalifan ititaa kana maalifan bitadhe sitti fakkaate yeroon ittoo kana ittoo shiroo ergan hojjedhee booda qaariyaadhaaniin nyaachisee gubaa jechuudha. Argitanii gaafan qaariyaadhaan nyaachisee gubu dhukkubarratti dhukkuban itti dabala. Isa booda isheen tariitii baay'ee waan dhukkubsattee jirtuu fi yoona harkatti gaggabdee ititaa kanan waga'a jedheen kunoo ititaa kana bitadhee dhufeera. Amma ittoo shiroo hojjechuufan jedha. Ittoo shiroo kana hojjetachuufan jedha. Amma qullubbii diimaa muradha. Amma qullubbii diimaa muradheen qullubbii diimaa muradheera amma muradheera asnaafata'u qullubbii diimaa nama qullubbii adiin quncifadha jechuudha. Abbagaa fidi mul'ataa quncifataan jira qullubbii adii kana quncifadheen ittoo shiroo baay'ee mi'ooftuun hojjedhaafi aniyyuu kunoo gororan coccobse jechuudha. Gororan coccobse ittoo shiroo ani mi'ooftu akkamii hojjechuuf yeroon sammuu koo keessatti yaadu hammam akka isheen mi'ooftu gaafa yaadadhu amma qullubbii adii kana amma taa'ee kunoolaa yeroon akkas godhu amman akkas godhutti tokkoon yookiin qeensa qabaachuu dhiisuu nan danda'a irraan qunca'u jechuudha. Kanaaf ogummaas keessan isin barsiisa jechuudha. Waa meeqan isin barsiisaa amma attamitti akkani dafeen daqiiqaa keessatti akkamitti akkani dafee akkasin godha jechuudha. Argitanii akkas godheen ila argitanii akkas yeroon godhudha daqiiqaa matti irraanaa ba'a jechuudha. Waluma faana ila argitanii irraanaa ka'a jechuudha. Qollisaa qullubbii adii jechuudha. Isa booda irraanaa baafadhee nan jeeqini abbagaar nan jeeqini abbagaar mucaa biraa miti abbagaarin jedha isaan beekan jedhu warri manaa jechuudha. Ani mujoollee biraa ollaa isinitti hin fakkaatin abbagaar yeroon jedhu argitanii daqiiqaa keessatti akkanitti irraa kaasu akkasitti irraa ka'amaa jechuudha. Dafee akkasitti nan xumuradhaa jechuudha. Qullubbii adii akkasitti xumuradhee kunoo keessasi abbagaaris narraa barataa jira. Argitanii daqiiqaa keessatti xumuradheera attamii kunoo kun qullubbii adii daqiiqaa keessatti irraa nan baafadhee qullubbii diimaa akkasitti yeroo muradhe attamii ogummaa qabaame ogummaa koo keessas waanan fooyyeffachuu qabu yoon immoo ogummaan qabu ta'es ogummaan qabdu sirriitti baradhu naan jedhaa yoon qaba jedhasina jajjabeessaan jibbuun jedhaa. Amma kunoo shiroon koo naa qaqqabaa jira. Shiroon koo qaqqabaa jira laa qaaraa kanaanan gubannaa irratti gubannaatti gallakkisa jechuudha. Amma
dhukkubi baay'ee gubaa jira, baay'ee dhukkubsattee jirti, baay'ee nama gaddisiifti. Kunoo gatii seenee piraankii na gootee fi haaloon baa jedheeni kunoo la argitanii kanaanan isee gubaa gubannaa irratti kanaan itti gubaa jechuudha. Amma na murmuradhaa na eegaa jechuudha. Na kunoo buddeen koo qopheeffadheera amma shiroon koos naa qaqqabeera buddeen koo qopheeffadheera kunoo la qaariyaa akka hin mul'annetti argitanii baay'ee xixiqqeessee murmureera. Kana garaa gidduu kaa'een yaalaa jechuudha. Kunoo shiroos qaqqabsiifadheera. Shiroo diimaadha kana keessaatii mul'atu. Buddeenii waliin makeen kanaan afaan kaa'aa jechuudha. Baay'ee dhukkubsattee jirti. Kunoo amma immoo kunoo bunas qaqqabsiifadheera. Kunoo eebbaanis kunoo dhiyaatteetti siree seerraatii kaatee dhuftee kunoo goorduuba dhufteetti isheen isin hirmaatti jechuudha. Sirna laaqanaa kanarratti isheen isin hirmaatti kunoo as dhuftee taa'umsa seerra teessee jirti. Gaafan isinitti himu kunoo isin ilaalaa jirti. Isiniin jedhagaa isheen amma baay'ee dhukkubsattee jirti, of hin beektu, baay'ee ciiftee jirti. Keessas immoo kadhadhaa fi dhukkubsattee waan jirtuuf baay'ee nama gaddisiifti. Mee waliin ilaallu na eegu. Kunoo akkuma dura isinitti hime kunoo laal kunii ittitaadha of eeggannaaf jechuudha. Of eeggannaaf yoo gaggabdee yoo of wallaalte kanaaf ambulaansiidha jechuudha. Kuni ambulaansii koo qopheeffadheera. Asnaafa taa'u buna koo qopheeffadheera. Eebbaa ilaalatis eebbaanis dhufteetti. Amma as keenya dubbii keenya irratti yoo piraankii kana yoo milkaa'e ittaan fufa jechuudha. Isinii wajjin isiniif hojjetaan itti fufa jechuudha. Yoo milkaa'uu baadhee asuma irratti waa'ee piraankii nan dhaaba jechuudha. Kunoo kana garaa biddeenaa gidduutti naqaa jechuudha. Ade kai Abbati ye ko tukkoshira. kai Tukkoshira ko ban. Lak kai wa chinini. Abang ko marzi na tera kavita jana. Lak kisi disa. Malo chatte. Kai shiro baay'ee quba wajjin nama nyaachistu. Quba wajjin nama nyaachistu shiro baay'een si hojjedhe kai. Aku jira ba. Maalo kai jabaattaa yoo nyaata nyaatte jabaattaa kai. Lafanna mala Lakki kai kuno taa'aa jirta eessatti kuftaan si maddiin jira? Bishaan eessa bishaan naa kenna. Bishaan dhugaatii moo? Bishaan dhugaatis bishaan akkas naa kenna. Ol jedhe ishee ol jedhe ammasitti. Amman siif ilutti ol jedhe. Bannaati ammayyaa. Amman siif ilutti ol jedhe. Na dhukkubee jira miti bannaati maali abbaa beeku. Kai. Xiqqoo ishirra fa bannaati. Lakki.
भेज रमती बनना थे एबू Jaf, kai. एबू Kai. रम के रख तो लग जाए Oke, duranya. शान रो तो कोल गेना तो थोड़ा Duranya. अफान को ना गुगा जरा Laki. अफमान लकी नहीं Menanya dulu lah. yeroo darbe kolii birratti Eh. Dooktar naaf yaadiin Eh. waa'ee gurra kottaasa'ee Eh. Dooktar naaf yaad Eh. waa'ee gurra kootii barreessee fi Eh. karaa keessaa naa bilbilii nattaasa'e jedhee ture. Eh. Osoo narra bilbilee fi natti tola garuu waa'ee gurra kootii kan Eh. baay'ee na dhukkubee jira dhugaa sobsiise natti tola. Amma gurra keetii kan dhukkubee jiru. Lafannaa maraa Eh. dhaabachuu hin danda'u. Eeyyeen sirrii akka baayoloojiitti gurri baalaansii eeguudhaaf of eeggatanii taa'uuf of eeganii deemuudhaaf murteessaa waan ta'eef kanaaf dadhabaa harta ol jedhi kanaaf dadhabaa harta kanaaf baalaansii kee dadhabde gurra waan jedhu dhukkubeef. Aizu. Lak. Ewoku. Ewo karalala. Shakti talawa gosmalala je. Ewo. Shaggy tala wallo tala soddo. Ewo karalala. Tala wallo itti bariyaa sa keenya lamaanuu wanti rakkoon qabu tala soddoo si olaalte. Ewo. Tala wallo si olaalte keenyuma. Bunni kuna jala kabbanaa laata nyaattutti. Unas nu dafifte? Helala korme. Machuudha ittoo jedheen ittoo jechuun immoo beekta waxii jechuudha afaan oromootiin. Ittoo jedheen buna dadhabatteeti moo maal jechuudha? Galateeffannu yaa Waaqayyo maqaan kee galateeffamu. Laaqana kana waan nu laatteef galanni ulfinni siif haa ta'u. Nyaanni ulfina keef akka jiraanneef nu gargaara. Warra dhabanii beelaanii rakkataniif immoo sanuu kennite irraa hiixachuu akka dandeenyu ayyaana kee nu baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. ልጆቼስ እየተጫወቱ ነው እዚህ ጎረቤት እነ ነጃት ጋር እየተጫወቱ ነው። ቤኮም ዲቦራ በእናትህ እንዳይወርቁብኝ። አይወርቁም። ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን እያዩ ነው። ለካ እያለቀሰኝ ነው። ለካ ታኒ ቴሌቪዥን ይላል ማለፈ ማንነት እነ ተፋንቆነ በለሲቱ አፋማሊ ኦፊኬ ደጎርቴና እና ደጎርሲታ ማይኒ አፋማሊ በእውነት እያለቀሰኝ ነው ልጁ። Samiti. Alat goda. Ara beekom baajira. Banaata amse dandeen kiko. Afaan kee wako anoo faanska. Anoo faanska maalo. Karatte tamni. Faanska ko. Ko faanska. Faanska. Shiritinile miyufti. Baay'ee mi'oofti qubaa wajjin nama nyaachifti qubaa wajjin nama nyaachifte moo harkaa wajjin nama nyaachifte dama waan reeffatafatte abba lakki hospitaalii nama dhufte maaliif seeti sirriitti uffataffate sii liqinfame deeni ashabootti baay'ifte ashaboon qabu ashaboon qabu
ijoollee laalinaan jettee akka nafaansin keenya na kaafte miti. Akka nafaansin keenya na kaafte miti ijoolleen eessa jiru waca maaliif jira? Maanni ni jira. Qaaraan nyaadhe. Qaaraan maali? Qaaraan hin jiru callisii nyaadhu qaaraan hin jiru. Qaaraan ni jira keessa amma gaafa fudhadhee tokkotti nyaadhu. Gaafa dubbu gadi godhu qaaraan bullaa'ee tumuran. Keessa jiru homtuun jiru. Homtuun jiru. Homtuun jiru. Qaara maaliif jira qaaraan eessa jira? Afaan kee marzii na jedha summii na jedha afaan koo itti miti. Kanaafi gaafa nyaata kanaa shiroo kanaa wajji wal tokko waan biraa uume ta'a malee qaara maaliif jira? Qaaraan eessa jira? Dhugaa qaara bullooftuu ishii godhuu ishii bitbitaa. Lak afaan keessa si dhukkubee jiruuf isa afaan kee marzii summii na jedha ittee fidisi. Qaaraan eessa jira? Eessa qaaraa yoo bitame? Bitannaa kenni. Shammaali? Meyaan kun walnyaate. Dura nyaadhu. Dhugaa Yesuus. Dura nyaadhu. Maal abbaa bannaatu? Bannaate dura nyaadhu. Bannaatu waasiteenyi. Dura nyaadhu. Bageeta waasitee. Qaara bullaa'ee gurguraa jira. Hin jiru. Eenyu sii muree? Hin jiru eessa jira? Eessaa dhufe? Guarappi akka sillichaa akka fiigannoo keessa maal maqaasaa? Silichooma sillichaa. Guarappi ishii bitbixaa ishii xixiqqoo qoqqocaadhaaf daakamtu. Koo keessa laala keessa jiraatu. Hin jiru. Eebbamaa si jedhamti. Eebbamaa si jedhamti. Eebbu kun. Maal eebbu? Maal eebban? Eebbaan naannaa isa kan akka jedhamti. Eebbaan maal? Ara baqqaan hinde? Akka qaxilanii hinde? Manni maal ilaaltaa? Nagumaa irratti barru Guarappi. Maala si gube? Baal waan isa qoricha siin jedhamu. Si kunuunsuun si gubuudha moo? Qaaraa duwwaadha dhugaa. Hin jiru qaaraan oolu. Irra bannaate. Afaan keessa marsi. Summii na gasettee fi. Qola fattishaadha dhugaa. Maal fattashtanis? Callume di callisii nyaadhu maal fattashtaa? Maal abbaa bannaate? Maal fattashta mana fattashta moo buddeen fattashta? Laa jechuun barbareen akkas nama gubu kaa. Ragaa mana murtii qabdaa yoo wanti fattashtu gubbatu. Maal fattashta nyaadhu callume diitii? Is bannaate. Maal fattashta? Dafi bunni keessa jalaa qabbanaa jira. Bannaas bishaan naaf fidi. Guarappi qaaraan keessa jira nama barbaadda. Kun qaaraa miti? Kam? Kun qaaraa miti? Kunoo biddeen jira? Kunoo siin hin jenne? Namni beekara. Guarappi. Kun qaaraa miti abbaa? Dhugaa si gushee isa agarsiisa kootu laal qaaricha akkatti nama gubu. Eessaatti nammee? Eessaatti nammee? Eenyu sii mure? Dhugaa baay'ee shi jedhee muramee jira. Maal harka qabu? Jechuudha si mure na arrabsaa ta'e na arrabsiisin jedhee mina nyaadhu si jedhee na arrabsee deensi kaasee moo maal inni eenyu sii mure jechuudha? Jechuun baay'ee natti baay'ee kana baay'ee bannaata hamsee. Naannoo namni akkasii waggee taasisu. Attamii garuu? Bannaati dhugaa baay'ee nama gubaa. Sti gurshii tolaati. Sti gurshii tolaati. Ani beelofne isa dhukkubdee jirtu siifan dhibbataa jira. Bannaati na gubii bannaati dhugaa rabbii. Kottu waan sitti maa? Maal attimta? Waa maraafuu gatii koo deeffadheera. Prank gatii koo deeffadheera. Prank maali? Nama dhukkubsataa irratti prank hojjetu?
jechuun nama naante. Akkamitti nama dhukkubsataa irratti biraantii hojjetama? Eessa kaameraa? Eebburramoo? Biraantii kun morma eebbaarra jira. Bilbila. Eessa kaameraa isa godhatti? Kunuas balbala irratti maxxanse suuteedhee. Tana qaaraadhaan na guddaa deeman abbaa guddaa dhukkubsattee jiru akkasitti ta'u akkasii jiru. Silkii kaasuu maqaan raamsu bannaa. Namni qaaraa kana hundaan nama gubaa dara rabbii la qaaraa bayya tokko keessa jira dhugaa akkasuma dhugaa kun. Ilaa qaaraa ijoollee daawwattoota kiyya dhugaa. Ilaa qaaraa maal hamsee qaaraa nama kana ga'u beeyi. Abba. Ilaa kottaa laalaa qaaraa nama kanas keessa buutee jira. Dhaqii totta agarsiifadhu qaaraa mootta agarsiifattee. Maalaan itti agarsiifadha? Qaaraa duwwaa dabar. Waxii dhimmi oofti qaaraa nama gubdi. Yendabarsh. Yendabarsh. Bekos ይዘሽ ነው ማለት ለራት ቢ ይሄው አባትሽ በቃራ አቃጠለ አበጋሬ ዋሚ ኮት እርባተኛና ዮኒ ኩሎ ቃራ ዳና ጉቤ ጓረቢ ደፍ አበጋሬ ዋሚ ኮት ላቀን እርባተኛና ደፍ ካሜራ ላምደሉ ለጋተም ማይጥሩ ካሜራ እስከከለቡት ካሜራች باي سرا فقاسي ربر ما لنا فن هنا جلا ورقه ميلينكا اي برانكي اباي بو نمر كورساترت برانكي وجتو مدامرات فقات جرورت برانكي نرت وجتا برانكي نا باي بو مال فقات جولستي لا قارا وتي ديما كيست قارا نمينا واكنا ولا دفكو دفكرا رياسي Halo Ansa. Bayar aku video dulu sini aku tak kesana. One of you like share jadi makasih kan rabu menainat. Wa marafu like share jeda warri harata tanimu mati nu godadda ti nu jajjabessa ko yaada keessanis naaf barreessa. Qaaraadhaan na gubee dhugaa kana hojjetamu ishee nama dhugu nan deeffadha amma deeffadha na argita sii godhamti nagaanoola galatoomaa